Dubbii keenya irra dhufuu jalqaba. Qophii irraa keessatti qabxii olaanaa galmeessisuuf akkamiin milkaa'uu danda'an barattoota dubbifne. Hayyoo fi yoo cichanii hojjetanii wanti hin danda'amne hin jiru. Namuu yoo sirriitti dubbisee wanta ba'eef yoo beeke jechuudha. Galma isaa sana yoo sirriitti ilaalee hojjete milkaa'uu ni danda'a jedhee yaada. Dhiinfayyaa obbo Baqalaa Farraatti abbaan alangaa amma murtii dabranii maaliif ajaja bira kennu? Kana godhuun sirrii miti. Kanaafuu haalli kana yoo kadeemu taate manni murtii kabajamaa hin jiru. Manni murtii hin kabajamne jechuun biyyattii kabajamaa hin jiru jechaadha. Biyyattiin hin kabajamne jechuun illee nuti akka ogeessaa. Wallagga lixaatti namni hedduun ajjeefamuu jiraatonni himan. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti agduma nu waliin tura. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan godina Wallagga lixaa aanaa Baaboo Gambel Gandboone jedhamutti haleellaa hidhattoonni raawwatanii namoonni nagaa ajjeefamuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Jiraatonni naannichirra dubbifnee lakkoofsi namoota ajjeefamanii baay'ee ta'uu himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa kan raawwate Abbaa Oshanee jedha. Zalaalam Taadessaa isiniif dhiyeessa. Haleellaa kibxata kaleessaa raawwatame jedhame kanaan namni meeqa akka ajjeefame ammaaf addan baanee jedha ibsi biiroon kominikeeshinii Oromiyaa baase. Akka ibsi kun jedhutti haleellaa kana kan raawwate hidhattoota mootummaan Abbaa Oshanee jedhee waamudha. Ajjechaan raawwatame haleellaa shororkeessummaati kan jedhe ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa gocha hammeenyaa fi gara jabinaa jechuun ibse. Ajjechaan kun akkamiin raawwatame kan jedhu adda baasuuf jiraattota aanaa Baaboo Gambeel bakka haleellichitti dhaqqabee dubbisuuf yaalleerra. Jiraataan aanaa Baaboo Gambeel maqaan isaa akka dhaamuun feene tokko kaleessa galgala sa'aatii 2 irratti hidhattootatu dhufee namoota nagaa ajjeesee jedhe. Wanti ta'e kaleessa galgala sa'a 2 irratti haleellaan sabaroota xiyyeeffate gaggeeffameera. Namoonni 57 ta'an du'aniiru. Haleellicha kan raawwate qaama hidhatedha. Nuyi gara daqiiqaa 20 kan ta'u bakkicharraa fagaanna. Erga du'anii achi geenye. Akka nuti manitti hidhattoota bosona jirantu haleele. Namoota argatan karaa irratti ajjeesan. Kaan ammoo mana baaburaa midhaan daakuu osoo jiranii ajjeesan. Dubartoonni, ijoollee fi namoonni gurguddoon kaanis ajjeefamaniiru. Bakka awwaalchaa ani har'a ooletti reeffi namoota 12 awwaalameera kan jedhu jiraataan kun warra du'an qofa osoo hin taane warri hafan akkam ta'u kan jedhu yaaddoo guddaa ta'uu hima. Jiraataan kun bulchiinsi aanicha humna nageenyaa galchuu himee har'a sirna awwaalchaa namoota ajjeefamanii raawwachaa turuu himeera. Jiraataan biraa ammoo namoota 30tu ajjeefame jechuun BBC'tti hime. Walgahii jedhanii halkan sa'a 2 irratti waamanii ajjeesan. Warri waamamee ajjeefame qonnaan bultootadha. Naannoo mana kootti ajjeesan yeroo dhukaasan ijoollee koof miliqe. Gara namoota 30tu du'an. Ani ijoollee 4 qabadhee miliqe. Mucaan waggaa 2 keessa jirti. Abbootiin warraas akkasuma keessa jiru. Kanaan dura isiniin hin tuqnu nuun jechaa turan. Ani mana baaburaa midhaan daakuun qaba. Baaburichis rukutamee tajaajilaan ala ta'eera. Gaagama lubbuu lammiilee nagaarra gaheen gaddi akka mootummaa naannootti nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsa. Maatiiwwanii fi ollaa sababa kanaan gadditti seeneef jajjabina hawwinaa jedha. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjechaa guyyaa kaleessaa raawwate hordofee tarkaanfii mootummaan fudhateen hidhattootni muraasni ajjeefamus ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa baasee ni eera. Kana duras Wallagga lixaa aanaa Gullisoo ganda Gogolaa Qaanqaatti haleellaa dhaqqabe yoo xiqqaate namoonni 32 guyyaa tokkotti ajjeefamaniiru. Dabalataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedongoroo ganda Daabbis jedhamtu keessatti haleellaa ji'a bitootessaa kana raawwateen yoo xiqqaate namootni nagaa 22 ajjeefamuu jiraattotni naannichaa himanii ture. Ajjechaa godinaalee Wallaggaa keessatti irra deddeebiin lammiilee nagaa keessumaa immoo dhalattoota saba Amaaraa irratti raawwatamaa tureef mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Abbaa Oshanee ittiin jedhu himata. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa gama dubbii himaa isaa Odaa Tarbii marsaalee hawaasaa irratti baasaa tureen ajjechaa lammiilee nagaa keessaa harka hin qabnu jechuun waakkata. Ajjechaa godinaalee Wallaggaa keessatti raawwatu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa qaamni walaba ta'e seenee qorachuu akka danda'u gaafiif deebii Aljeeziiraa irratti taasiseen himee ture. EBC'n Komishinii Poolisii Oromiyaa waabeffachuun gabaasa galgal kan baasen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 28 ta'uu ibsa.
Guraandhala 9 barkum 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa hospitaal dhuunfaa Laandmark geeffamuu ta'uu jiru jijjuutti dhaabanii gara hospitaal mootummaa Xor Haayiloch geeffamuun ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabatee abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Ximootiyoos murtii takka dhiyaatan ajajamuu isaa abukatoon himamtoota obbo Kaadir Bulloo BBC'f himan. Dhaddachara irratti namooti 3 obbo Baqqalaa Garbaa hospitaal Laandmark geessuun mansirreessa qaaliitiitiin ajajiin kennameef dhiyaatan. Oolmaa dhaddachaa Abtaan Buxibaabu obbo Kaadir Bulloo gaafate. Kaatama kanaan nama sadii dhiyaate. Namni sadiin kun dirriba sanbatuu fi obbo Antana nama jedhamu. Sadaffaa namni akka ajajaatti akka dhiyaatu jedhame Inspektar Magarsaa Gurmuu ajaja komishinii mana Adamaatiitti ajaja Faxinoo Diraashin afaan Amaaraan warra kana ajaja isaaniitti dhiyaataniiranii manni murtii gaafii isaanii keessa maatii ajajaman mana murtii sababni irra dabarteeti jarri kun akka Laandmark bakka jedhu deemaa turgitee kan jiru dhiyaatee fi lakki dhugaadha garuu ani hojiin kiyya jara protection kennuudha daddarbee wanti tokko gale jara kana duubaaf duraan gara eegaa deemuudha akkasuma kanaan an duubaan deemaa ture haa ta'u malee ani tokko baajeen mana murtii kun jiraachuullee mataa isaatu ani wanti qabdeef garuu ajajni natti kenname eenyu jarri kun dirribaanii antanani tokki keessan banaa ajajeesi kennamutti jira dhaqi jara kanattiin kan jedhu natti bane akkasuma kanaan duubaafuu fiigeetii jara dhaabsiseedhaan karaalleen cufne ajajni kennamee jira ajajni maali boojamaal komishinar Jamal Abbaasoo jara kana ajajni gubbaa kennamee jira kana waan ta'eef gara Laandmark akka doonsa osoo hin taane gara Xor Haayiloch akka fiddan kan jedhu jechi isa ittimee anin deebi'ee gara hojii kiyyaa malee wanti an godhe hin jiru kan jedhu kaase manni murtii isaan ilaalchisee dhumarratti ajajni kenne murtiin kenne maali akka hubannetti tokkoffaa ajajni mana murtii hin geenne lammaffaa dhaamsa kennitan dhaamsa jala dabarsitanii malee akka isin karaa cuftanii dhimma kana akka hojiirra hin goone kan jedhu waan ta'eef kabajaan manni murtii isaan kan geessu yoo ta'u kattaanii ilaale manni murtii waa'ee obbo Dirribaa Sanbataa fi obbo Antana kan jedhudha. Jarri kun waa lama addaa addattee jira. Tokkoffaa ajaja bulchiinsa isaarraatti kennamu lammaffaa ajaja mana murtiitii jira. Kan biraa manni murtii asirratti maal laale tokkoffaa jarri kun ajajni kenname ajaja waraanaati ajaja bulchiinsaati. Kanaafuu nafsi isaanii irratti yookaan dhiibbaan fajjadee hin yaadamu. Kana waan ta'eef akkaataa seeraa dabee akka keewwata 499 balleessaa qaban jedhee manni murtii murteessee jira. Haa ta'u malee murtii ilaalchiseeti manni murtii ergaa dabeen booda gorsaan akka darbu kan jedhu. Sadaffaa gaafiin ka'ee ture waa'ee xalayaa kanarratti kan ajaja kana kan kenne sirni jeneraalii abbaa alangaa federaalaati Dr. Gideon Ximootiyoos nama jedhamu. Kanaafuu ajaja kanarratti tokkoffaa ajaja kana kennuu sirrii miti. Ajajni tokko kan mana murtii kan dhorkamuu danda'u yoo manni murtii dhorkaa irratti kennamu. Garuu kana godhuun sirrii miti. Kanaafuu haala kana yoo kadeemu taate manni murtii kabajamaa hin jiru. Manni murtiin kabajamni jechuun biyyattiin kabajamaa hin jiru jechaadha. Dubarratti ajajni kenname maali? Dr. Gideon Ximootiyoosii fi obbo Komishinar Jamal Abbaasoo dhaddacha manni murtii guyyaa 20 booda guyyaa ganaa isniifsina guyyaa kana dhiyaatanii sababa mana murtii irra darbanii kan ajajanii fakkaatanii ibsanii kan jedhu. Keessattuu eenyu Jamal namni kun wataadaraati qaama siyaasaatti kenne. Kan ammoo ajaja mana murtii akkamiin irra darbuu akka danda'an dhiyaatanii akka ibsan kan jedhuun beellama kanarratti ajaja kennee dammachii baanee kan walbartii jedhu. Dhaggeeffatooteen ammoo dugda gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan haleellaa boombii embaasii isaanii irraa raawwateef US'n $1,335 miliyoona Suudaan irraa argachuu mirkaneessite. Boombiin kun kan embaasii isaanii Keenyaaf Tanzaniyaa irratti barkum 1998 darbatame miidhaa hedduu geessise. Kaffaltiin tun hariiroo biyya lamaanii jijjiiruuf deemti jedhan. Biraazil keessatti namni guyyaatti koronaan baay'achaa waan jiruuf hoogganooti waraanaa cuftii hojii gadhiiftee pireezidantii biyyaa yaaddessiti. Biraaziliin ammaatti namni koovidiin du'e nama 314 yoo ta'u guyyaatti namni 3,780 du'u himan. Pireezidantiin kun akka fedhaniitti weerar kan inni ilaalee koomii jedhirraa hojii gadhiisan. Nijaatti loltooti biyya halkan kalee mootummaa gargalchuu yaaltee hin milkoofne jedhan. Dhaatuu masaraa pireezidantii dhukaasii guddaan turuu maddiin nageenya hima. Loltooti yaalii tan taasiste hedduu isaanii hidhamanii jedhan.
Qormaata kutaa 12ffaa barkan kenname qabxii waliigalaa 700 keessa namni duraa 669 galmeessisuu ejensiin qormaata biyyaalessaa beeksisee ture. Haa ta'uutii barataan qabxii olaanaa galmeessisee eenyu fi eessa akka ta'e wanti ibsamee hin jiru. Magaala Adamaa mana barumsaa Excel ka baratu barataa Naawol Balaxaa qabxii 665 galmeessisuun barataa qabxii olaanaa galmeessis lammaffaa akka biyyaatti. Kan biraa kan nu dubbifne barataa Naawol Samuel reekoodii haaraa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti ka'uun qabxii 653 galmeessis. Maaltu si dhagaamaa jedhee gaafadhe. Gammachuu baay'ee gammanneeti jirra. Barsoonni kiyya illee hiriyoottan kiyya firoonni kiyya maatiin marti hundumti keenya illee baay'ee danuu gammanneeti jirra. Sababii milkaa'ina kana maal jettee yaadda? Sababiin isaa jalqabumaa ka'anii kaayyoo ofiitti yoo cichanii hojjetanii wanti hin danda'amne hin jiru. Namuu yoo sirriitti dubbisee wanta ba'eef yoo beeke jechuudha. Galma isaa sana yoo sirriitti ilaalee hojjete milkaa'uu ni danda'a jedhamee yaada jechuudha. Galma ofii ilaalanii jechuudha sirriitti. Kan biraan immoo yeroo ofiitti sirriitti fayyadamuudha wanta hin taanetti dabarsuutu hin taane yeroo ofii guutummaa guutuutti barnootatti dabarsuudha jechuudha dubbisaan. Waan akkasiifaa gochuun hin barbaachisu jechuudha wantuma barataa tokko irraa eegamu. Qormaata biyyaalessaa kutaa 10 fiddee jedhanii kun dhuguma mee kan irra nutti himi? Qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa 10 fide straight jechuudha. Isa dura immoo ministirii averejii 93 kan hin galmeesse averejii jechuudha persentaalii sun ta'in naanis riizaaltii gaarii ture jechuudha. Sanumadha jechuudha bu'uurumaanii isaan walitti dhufanii bu'uuruma sanarraa ka'eeti jechuudha sana beezikalii achii dhufeeti jechuudha kan inni cuunfama sanaatti isaan mul'atee jiru. Sirriitti namni tokko dubbisuu qaban jedha ergaa akka ergaatti kan hin haasoo barbaadu baay'inaan. Kan biraan immoo amaleedhaan sirriitti amalee godhatanii haala yeroo haala naannoo waan hundaa sana utuu gurratti kennini sichueeshinii garaagaraa sun ilaaliin haalaan namni yoo dubbise milkaa'uu danda'a waan ta'e jedheetii yaada jechuudha. Fuulduraan maal barachuu barbaadda? Saayinsii fayyaatti galuu barbaada. Maaliif namoota fakkeenya naa ta'an tokko tokkos rool moodelii waan qabuuf maatii keessaas sanuma ilaalee gara saayinsii fayyaatti reedireessan qalbii naa hawwata. Barattoota faankee dhuftu maal dhaamtaaf? Barattootaaf wanti inni dhaa'u barattoonni keenya beekamaadha gaafila kaaseetiin jira yaa'u wanni garaagaraa jira ispeeshaalii haalli naannoo beekamaadha wantoota garaagaraati kan gufuu namatti ta'uu danda'ani sana utuu hin ilaalin kaayyoo isaaniitti cichanii halkanii guyyaa utuu hin dadhabin hamileedhaan jechuudha. Gareedhaan wanni garaagaraatiin gareedhaan gaafachuun asitti kan ani beeke inni biraan beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kanaafuu yaa'u tiispiriitii dedicated ta'anii hojjetanii milkaa'uu danda'u jechuudha. Barattoonni keenya deeggaruu qaba. Barsiisonni illee amma danda'amaa ta'anitti barattoota isaanii wajjin dhaabachuu qabu jechuudha. Ijoolleen akka isaan bahanii argamaniif jechuudha. Biyyi keenya baay'een ijoolleen keenya hundumtuu albuuda baay'eetu jira. Albuudawwan jiran kan ammoo baasanii mul'isuun gahee barsiisotaati fi gahee hawaasa maraati jechuudha. Kanaafuu barsoonnis gahee isaanirraa eegamu maatiin illee gahee isaanirraa eegamu haalaan bahuuti qabu jechuudha jedhee fayyaadha. Baga gammadnaa ool. Baga wajjin gammannee galatooma ulfaadha. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftiin waa'ee Eertiraa ka dubbate akka hin taane hubatamee jechuun dhiifama gaafate. Ibsa kenneen Diinan lammiin Eertiraa tokko tokkoon adoo gaafatame guyyaa Itoophiyaa irra gargar ba'anii hin kabajan hin jaalatan gama Itoophiyaatiin miira wal fakkaatu jira jedha. Jechi kun miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamuun hordofee lammiileen Eertiraa komii mormii dhageessisaa jira. Embaasiin Ameerikaa Eertiraa jirtuuleen dhimma kanarratti sagalee isaanii dhageessisuun lammiileen Eertiraa walaab ta'uu isaaniitiif hedduu boonu dubbata. በሁለታችን መካከል ያለው ቁርሾም ጦርነትም ፔንፉል ነው ለማለት ነው ያለው። Rakkoon lamaan keenya gidduu ture waan nama dhukkubu tureen jedhe. Walabummaa Eertiraaf kabaja guddaan qaba. Walabummaa isaanii hin barbaadan jechuuf miti. Lamaan keenya adda baanee turuun yeroo tokko ammoo gara waraanaatti galuu keenya lammiileen Eertiraas lammiileen Itoophiyaas yoo wal deeggarreedha kan wayyuudhaa kan hin jedhe dubbadhe. Eertiraa qofa miti Keeniyaas ta'e Jabuutii Sudaanii fi Somaaliyaa maal ta'a yoo wal utumne kan jedhu ergaa koo ture namootatu yaadan ani jedheen ala hubate. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya karraa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kana namni akka farda beeku ulee farda hin bobeessuu jedhe. Hiikan isaa isan biraatti maani kooment keessa nu beeksisa. Oduu biraallee weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa.
sagantaa kan qophees Zalaalem Taadessaa gam tekniikaati.